manni kun kuma dhibba meeqa fixe yookiin miliyoona meeqa fixe maa gatiin on himi warri jettanii fi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. hanga xumuraa namni viidiyoo kana ilaale irraa barattanii miliyoona meeqa akka fixellee hin hubattanii akkasuma immoo ashama harka fuunii warra amantii biraa qabdan 1 2 3 4 jennee hanga sadarkaa kanaa tahee hanga gaafa qulfii laannutti maallaqa meeqa akka fixe viidiyoo kana keessatti ni argattan. share like waliif godha. itti aansuun wannan isiniin jedhu suuraaleen na cinatti argitan yookiin na biratti argitan kun hundi isa tartiiba yookiin ammoo dabaree gaafa inni as gahuudha. akkuma isin argitan kanatti viidiyooleen tokko tokkollee kan na cinaa jiruudha. viidiyoon kunniin hundi isaa jechuudha gaafa ka'umsa yookiin ammoo madda ijaarsa mana kanaati. yoo obsa qabaanne jechuu manni ijaaran kumuyyuu namni kallattiidhaan dhaqee argu waan baay'ee wayii nama barsiisa. tokkoffaa irratti jireenyi kun akkamii dadhabbiina guddinaa fi akkasuma ammoo wanni tokko akka obsa yoo qabaatan bira gahaniif nama hubachiisa. tokkoffaa irratti akkuma amma argitan kana jechuudha erga afamee wanni hundi jechuu ogeessi akka barbaadutti asumaan warri bolokkeetti moo mukaan ijaarame jettan kunoo cinaa kiyyatti akka argitan kanatti bolokkeettiidha. bolokkeettiin kunis sadarkaa qaba. sadarkaan isaa jechuudha lakkoobsan jechuu warreen guyyiin beekanii isa guyyaa biraa qabadhe isinii dhufa. haa ta'u hundumaafuyyuu namootiin hedduun kunoo haala amma cinaa kiyya kana viidiyoo argitanitti hedduu viidiyoon garuu waan hunda xiqqeessa. teknooloojiin kun waan ji'oota hedduu guyyaa tokko yookiin akkuma na duubatti argitan kanatti jechuudha. maasha Allah tabaarakallaa. mee warri jaalattan share hiriyoota keessanii gochuun viidiyoo kana jechuudha laayikii godhaa akka baay'ee namaatiin laallamu dadhabbii hedduudha kan qabu hojimmaan kumiyyuu kunniin kutaalee jechuudha. kutaalee dheengadda isin agarsiisan 1 2 3 jennee kutaa ciisichaa akkasuma mootuyyuu mana fincaanii maal isinii himuu danda'a kutaa boqonnaa kutaa hirribaa kutaa kichinii waan baay'eedha ka 1 2 3 4 5 jennee haga 9 lakkoofne dheengadda waliin jirra. haa ta'u tokkoffaa irratti wanni isin hubachuu qabdanii manni kun qarshii meeqaan ijaarame jettanii warri jarjartan hundi keessanii mee isinitti hin dheeressu dhugaa rabbii isinitti hima qarshii miliyoona 4 fi 500 ka ijaaramedha. asirratti wanni sirritti jabeessinee beekuu qabnu lafni inni fixee jedhe lafa guddaadha. mannis mana guddaadha. barandaan isaa bichaan yoo xiqqaate mana 2 ijaaruu danda'a. ol ka'iinsi isaa ol fageenyi lafarra akkasuma ammootuyyuu wanni isin sirritti hubachuu qabdanii dallayni yookiin gibbiin jechuudha keessillee hedduu kan bareeduu fi akkasuma ammootuyyuu kan saramiikni afamuudha. saramiikaan kan bareedu miidhaguudha. hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sadarkaan jireenya ilma namaa hundi isaatuyyuu akka mana kanaati fakkeenya jechuudha. takka jedhanii eegalanii bakka guddaan ga'anii ogeeyyii hedduu dabalatee qarshiin kun jechuudha warroonni keessattuu Ameerikaa Kanaadaa irraa jechuu namni gara 4 bilbilee nagaafataa jira manni kun meeqa fixe jettanii viidiyoo hojjadhu qalbii nurarraastee liistee warri jettanii salphamatti jechuudha. manni kun takka jedhee akka suuraalee na cina argitanii fi viidiyoo na cina argitan kan lafarraa eegalamee feerroo bolokkeetti mukaa bismaara akkasuma mootuyyuu adaamaa qorqoorroo eda'atee saramiika finishingii koorniisii ifaa yookiin maabraatii kichinii saaxinii uffataa TV staandi wanni inni hin qabne as keessatti hin jiru isin jedha ka ulaagaalee hunda isaa guuttatee bifa ammayyaa taheen kan ijaaramee fi akkasuma dallooyni isaa kan amma argitan kun hundi isaa saramiikni afamee akkasuma ammotuyyuu abaaboo yookiin biqiltuun faayamee kan viidiyoo yeroo dhiyootti gad isiniif baasu rabbiin umrii achiin nu haa gahu. ergaa haala kanaan ijaaramee geeffamee xumuramee bolokkeettiin daradaramee haala sadarkaa kanarra gahee jedhe gaafa dhaabanii akkasuma ammotuyyuu cinatti argitan kana suuricha viidiyoo irraa erga kaane haala kanaan gubbaan isaa mukni uffifamee jechuudha. manni kun diizaayinii bareedaadha. akkaataan ijaarsa isaa L shape jedhama garuu baay'ee kan bareeduu fi lafarrallee baay'ee kan ol dheeratuudha. suuraaleen na cinatti argitan kun gaafa inni sadarkaa uffisu qorqoorroo ga'uudha. qorqoorroon inni uffifame qorqoorroo sadarkaa tokkoffaa adaamaadha. kalariin inni uffifameellee baay'ee kan bareeduu fi akkasuma ammotuyyuu hedduu kan qalbii namaa hawwatu namoonni hedduu jaalattanii baqqaanillee kalarii kana hedduu jaaladha. kuno haala argitan kanaan erga uffifamee ka'eedha jechuudha.
akkasuma immoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dadhabbii hedduu fi ogeeyyii hedduu finishingii isaa manni sadarkaa lamatti ijaarama. Inni akkam warri jettanii gaafa isinitti ta'e adeemsan kan isinii himu taha. Tokkoffaa irratti isa jalqabarraa viidiyoon ilaallesanii fi akkasuma mootuyyuu takka lama jennee ka'umsa isaa irraa lakkoofnee kan hanga asii dhufneedha. Inni lammataa immoo luukii dhahamuu fi finishingii isaa irraa dabalatee jechuudha. Finishingiin isaa sadarkaa lammaffaadha kan jedhamudha. Bakka taankarii dhiifama of kolcha taankarii illeen akkasuma hisaaba kana keessatti meetira 8 kan qotamee jechuudha. Balfa yookiin ammoo mana fincaanii dhiqannaa adda addaa kichinii keessallee kan achitti galuudha. Makiinaan haramuudha. Wayzana jedhee jechuudha. Itti aansuun ammoo wanni inni sirritti jechuudha. Isin hubachuu qabdan gubbaa bakka roottoon bishaanii kaayamu kunoo nacinatti kan argitan kana mana biratti haala bareedaa ta'een hojjetame roottollee binnee qopheessinee gubbaa kaa'uutu hafe. Akkasuma ammoo dalleeyni kuni gaafa duraa mukaan kan haxiramedha. Bolokkeettiidhaan yookiin ammoo dhagaa jechuun ferroo wanna hunda jechuun waan isa barbaachise dabalatee gibbiin yookiin ammoo dalleeyni kunillee haxiramee haala margitan kanaan kuni kutaalee yeroo gubbarraa kaamiraan gadi fudhannu yookiin waraabnu kutaa ijaarsa mana kana gubbaa isaati jechuudha. Akkamii kutaa kana 1 2 3 4 5 jettanii fudhachuu dandeettan gubbarraa ilkuuf tara qabdammoo akkamitti as ga'uu dandeettan warra jettanii fi viidiyoo guyyaa biraa yoo koomantii akkas jedhu jalatti arge qabadhee isinii dhufa. Hundumaafuyyuu jechuudha abbaa mana kana ijaaratellee rabbiin nagahaan nama itti raahessu akkasuma maatii isaas ta'e isallee ta'e nama itti gammadu rabbi isaa taasisu ka ijaarellee jechuudha. Hunda isaan hunda warra gahee keessaa qabu isinillee warra gammadanii jettan rabbiin mana kanaa isinitti haa ijaaru. Erga jechuudha finishingii isa sadarkaa jalqabaa fin'ee lammatarra geenne haala kanaan 1 2 jennee kan gadi eegallu kutaa ciisichaa irraa gaafa viidiyoo hojiif jechuudha xumurree jenne itti aansuun kutaa boqonnaa yookiin kutaa saalonaati. Korniisii isaa qalamii ifaalee isaati dabalateeti. Baay'ee kan qalbii namaa gammachiisuu fi akkasuma qalamiin ni jira jechuu. Qalamiin mana yoo dibanii ogeeyyii waan kana gaafachuu dandeettanii yookiin ammoo irrallee hubachuu dandeettanii qalamii tahee fi miti qalamii sammuun nama kun kornii barandaadha jechuudha. Barandaalleen korniisii haala kanaan baay'ee faayamee ammayyaa'ee kan hojjetamedha jechuu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kutaalee garagaraa qaba ka viidiyoo isinii hojjedhee jira. Yoo jarjareellee viidiyoon wanni isin naa hubattanii naa beekuu qabdanii qarshii isaa irratti waan afaan hedduu nagugsaa jirtaniif keessalleen dhuftanii qarshiin hanga gaafa manni kun xumuramee hin xumuramne ammallee xumurarra geenne malee hin xumurre gaafa xumuramee qulfii laannullee fakkeenyaaf ni hafaa. Amma maaltu hafe dallaa keessa abaaboo yookiin biqiltuu dhaabutu nu hafe gaafa kanallee yoo rabbi fedhe inshallah isinii waraabuu ni dandeenya. Asumaan viidiyoolee kennaa 1 2 3 osoo hin jedhin hiriyoota haga qabdaniin share like akkasuma immoo warri maatii kiyya haara taatanii chaanala Umurazaan Oroo argitan subscribe gochuun maatii kiyyatti dabalama. Yeroo dhiyoo keessatti inshallah 50 galuu heda share waliif godha. WhatsAppiin, Telegiraamaan, Imoon, Messengeraan firikoolii fayyadamtan hunda isaatiin share hiriyoota keessanii gochuudhaan 2000 waytu na hafe subscribe kana 50 galchuun na gammachiisa isiniin jedha. Rabbiin gammachuudhaan walitti nu adeebisu. Nagahatti Oromoo kiyya isin jaaladha isin kabaja fayyaan faaya baay'ee tokko isin galateeffadha. Ulfaadha horaa bulaa nagahatti Oromoo kiyya guutuu isiniin jedha.